Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Nimooteek viidiyoo haaraa isiniif qabadhee dhufeen jira. Viidiyoo kanaan immoo akkaataa ittiin mana keenya keessa teenyee tapha kubbaa miilaa ilaaluu dandeenyudha. Wanti kun turee appilikeeshinii kana namni baay'een beeku garuu amma versionii haaraan ba'ee jira. Isa isiniif qabadhee dhufeen jira. Inni duree amma hojii dhaabee jira jechuudha. Kanaafiyyuu amma dhumaatti na duukaa ta'aatii akka na duukaa taatanii amma dhumaatti hordoftanii kabajaan isin gaafadha. Faayilii teelegiraamii koo keessatti aplood godheen jira. Kanaafiyyuu achi keessaa deemaatii buufadha. Amma akka itti buufattan tun taane kan isinitti agarsiisu qaxxataa gara appilikeeshinii sanaatti deemnee appilikeeshinii sanaa akkamittiin akka fayyadamnuu fi akkamittiin akka hojjetu ni ilaalla jechuudha. Kanaafiyyuu appilikeeshiniin kun akkuma iskiriinii irraatii isinitti mul'atu kana kun appilikeeshinii sanatti geengeessee jiru kanadha. Yaakiin TV jedhama. Baay'een keessan beektu jedhee yaada. Yaakiin TV gaafa keessa gallu kunoo waan akkasiitu nuuf dhufaa jechuudha. Kunoo akkasinitti argamu kana. Kunoo wanta baay'ee jira. Kunoo asii akka jiranitti kun kan asirratti mul'atan kun appilikeeshinii kana keessattidha. Akkuma TV'tti nu fayyadaa jechuudha. Yoo barbaanne ispoortii Abuudaabii ispoortii kan jedhu kana keessa walitti ilaalle kunoo gosa ispoortii gosa garaagaraa kunoo ispoortii gosa baay'ee jira. Showuu TVs gosa baay'ee argachuu dandeessu jechuudha. As keessaatiin ilaaluun danda'ama. Amma gatii laayivii irra hin jirreefidha. Itti aansee immoo biin ispoort. Biin ispoort jechuun akkuma beekamu televezyiinii keenyaan yoo fayyadamuu barbaanne birrii nu kaffalchiisa. Birrii sana immoo amma kaffallu kunoo bilbila keenyaan karaa salphaa kunoo akkasittiin haay kwaalitii guddaadha yoo barbaanne yoo waayifaayin ispiidii yookiin daataan keenya immoo akka dhumne barbaaddan immoo kunoo piikselii 360 244 jira jechuudha. Biin intarteeyiment kunis jira. Kunis sa'aatii teessanii wantoota TV chaanaalii garaagaraa ilaaluu dandeessu. Arabic chaanaal chaanaalii arabootaa jira. OSN MBC chaanaalsiin kunoo asirra jira. France chaanaal Kids chaanaal chaanaalii ijoollee yoo barbaaddan kunoo asirra jira jechuudha. Amma akkamittiin kubbaa laayivii taphatamaa jiru ilaaluu dandeenya kan jedhutti gaafa dabarru kunoo akka iskiriinii irraa yoo isinitti mul'ataa jira ta'ee kunoo gara harka mirgaa gara jalaatti argamu laayiv event kan jedhu kana isatti buunaa jechuudha. Laayiv event kan jedhu kanatti gaafa buunu kunoo akkasittiin nuu fidaa jechuudha. Kunoo laayiv eventii erga bannee booda kunoo akkuma argaa jirtan kana kunoo akkasittiin nuuf fidaa jechuudha. Taphoota irra taphatamanii yoo taphatamaa jiru ta'e laayiv jedhee bukkeetti barreessa. Amma taphatamaan jira yoo ta'e immoo kunoo sa'aatii isaa taphisu nutti jalqabu barreessee nu ka'a jechuudha. Amma akkuma ilaallu Evertanii fi Manchester United sa'aatii 8:30 tapha jalqabu jedhee jira. Kunoo akkuma agartan Arsenaalii fi Brighton, Watford fi Leeds, Mallorca fi Atletico bakka tapha baay'ee jira. Elas Verona, Inter Milan, Aston Villa, Tottenham tapha baay'ee har'a taphataman. Real Madrid fi Getafe fa'a, Clermont Foot fi PSG fa'a irra taphatu. Sa'aatii taphoota baay'eetu jiru jechuudha. Kanaafiyyuu amma fakkeenyaaf yoo keessa lixnee ilaalle Evertanii fi Manchester United tapha dursa riiviyuu tapha sanaa isaan goggodhan asina akkasumaan afaan arabaa yoo beekna ta'e akkasitiin وليس في الإدارة لذلك هو أتى إلى عملي مش هو النظري. نعم. barbaanne HD isa jedhu kanaan
ilaaluun dandeenya. SSDdhaan immoo ilaaluun dandeenya akkasuma quality xiqqoodhaan akka daataan keenya كل هذه الأمور قد تنتهي بعد شهر ونص شهرين أو شهر ونص تقريبا بانتهاء الموسم ومعرفة أين يتواجد. شير قرار كنما بكي جوس بتشون دقتنا كان من جتشو بربادا قالت هما ويا قاري.